Yoyya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabar kafuni akam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofu Marab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa. Har'a immoo warroota kireetaroota taataniif egaa maayikii ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiheetiin jira. Egaa maayikiin kun F11_2 jedhama. Wireless microphone dha. Egaa warroonni TikTok irratti akkanumallee YouTube irratti hojjetan jechuudha. Microphone kana yookaan immoo wireless microphone kana isiniif recommend isiniif godha jechuudha. Akkuma duratti isiniif ibse F11_2 dha jechuudha. So isa kana bitachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Anis kanaan dura baay'een keessan akka beektan kanaan dura isin beeksiseetiin ture. Boyaa kan jedhamu maayikii ajaa'ibaa tokkotu ture. Kan nama lamallee interview ittiin gochuu dandeessan jechuudha. Amma yeroo irra darbee jira almost. Garuu interview ittiin gochuu dandeessan kana recommend isiniif gochaatiin ture. Amma immoo anis garanatti jijjiiradheetiin jira jechuudha. Egaa maayikiin kun hangam tokko quality isaa maal fakkaata warroota TikTokii hojjetanii fi YouTube hojjetanii kireetaroota taataniif jechuudha. Hangam tokko quality qaba kan jedhu illee wajjin ni ilaalla. Akkanumallee walumaan check ni goona jechuudha. Itti fayyadamni isaa hoo maal fakkaata? Gatiin isaa illee maalidha kan jedhu gara dhumaarratti kan isiniin dhaqqabu ta'a. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Egaa gabaabinootti viidiyoo hadhaa keessatti waa'ee maayikiroofoonii kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Maayikiroofoonii kana bitachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii akkuma masarratti argattan jechuudha. Isa kana bitachuudhaan yoo itti fayyadamtan warroonni kireetaroota taatanii fi akkanumallee online irratti hojjettan jechuudha. Baay'een keessan video adda addaa waraabuudhaaf kan isin fayyadudha. Akkanumallee video waraabuu qofaa miti. Yeroo interview adda addaa gootan jechuudha. Baay'ee tokko kan isin fayyadudha. Maayikiroofooniin kun salphumatti hanga meetira 20 illee kan harkisuu danda'udha jechuudha. Asirra godhatanii boodarra ni ilaalla jechuudha. Asirratti erga godhatanii booda bakki isinitti argamtanii fi akkanumallee kaameraan keessanitti argamu meetira 20 distaansii haggasii irratti illee harkisuu ni danda'a. Sagalee quality ta'een waraabuu kan danda'udha jechuudha. Egaa quality isaa maal fakkaata kan jedhu wajjumaan check goona jechuudha. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatti gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti warra bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Amma gara barnootichaatti. Amma itti fayyadama maayikiroofoonii kana maal fakkaata kan jedhu isinuma duratti banee anis biteetan fiteetiin jira. Akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture online irratti jechuudha isa kana ajajadhe. So isinis Bybit virtual master card itti fayyadamtanii haala kanaan ajajuu ni dandeessan jechuudha. Amazon irraa, Alibaba irraa baay'eetu jira jechuudha. Sheen kan jedhamullee ni jira. So isaan kanneen irraa ajajattanii itti fayyadamuu dandeessanii. Amma immoo itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Egaa paaktiidha akkuma amma asirratti argartan uggurameetiin jira. Amma bannee immoo tokko tokko wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa isinuma fuulduratti banaatiin isinitti agarsiisaatiin jechuudha kan ilaallu jechuudha. Egaa akkuma kana fakkaata jechuudha. Inni hiikna. Ergasii immoo kana fakkaata jechuudha maayikiroofoonichi. So inni bannaa. So haala kanaan ni banna jechuudha. Ni banna. Keessi isaa kana fakkaata. Akkuma asirratti argatan wantoota argaman tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa inni kun tokko tokkoon keessaa baafnee kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Wantoota garaagaraatu argama. Egaa inni kun akkuma asirratti argatan inni jalqabatti argamu wanta kanaadha. Maal akka ta'e boodarra isiniif ibsa. Akkanumallee wanti biraa as keessatti ni jira. Wantoota biraa garaagaraatu jira. Kunis as keessatti argama. Maal akka ta'e boodarra isiniif ibsa. Inni kunis as keessatti argama. Maal akka ta'e boodarra isiniif ibsu ta'a. Akkanumallee as keessatti wantoota garaagaraatu argama. Egaa maanawaalii illee ni qaba. Maanawaalii dubbisuu dandeessan akka barbaadanitti jechuudha. Egaa kanneen illee wantoota lamatu jira. Isaan kunniin kan maayikii gubbaatti gootanii sagalee keessan quality isaa akka hedduu tokko dhageessisu kan isiniif taasisudha. Isa kana jechuudha. So kan biraa fi inni guddaan immoo akkan as keessatti argamu jechuudha. Isa kanaadha. Inni kun immoo chaarjera jechuudha. Chaarjera jechuudha. Egaa kanumarraa hakaanu jechuudha kana fakkaata. As keessatti wanti argamu tokko illee jiru duwwaadha keessaa baasee jira. Bakka isaatti jechuudha. So kana fakkaata jechuudha maayikiroofoonichi. So akkuma asirratti argatan inni kun maalidha? Chaarjera jechuudha. Chaarjera mataa isaa qaba. Chaarjii gochuu dandeessanii. Chaarjiin isaallee yeroo dheeraadhaaf kan turudha. Yeroo haarawaa bitattan garuu chaarjii hanga sa'aatii 2 chaarjii gochuu hin dagatinaadha. Egaa chaarjerri isaallee kana fakkaata. Type 3 kan jedhamu chaarjera akkasiitti kan fudhatu jechuudha. Type 3 isa kanaadha jechuudha. Baay'ee tokko isinitti mul'ataati jira jedheetii yaada. Egaa as keessatti wantoonni argaman maalidha? Inni tokko isa kanaadha. Isa kana jechuun bilbila keessan irratti connect kan gootan jechuudha. Karaa kanaan connect gochuu dandeessanii. Akkanumallee karaa kanaan connect gochuu dandeessanii. Akkanumallee karaa kanaan connect gochuu dandeessan jechuudha. Bilbila adda addaatiif kan oomishamedha. Asirratti bakka chaarjeraa ni qaba. Bakka heerfoonii illee ni qaba jechuudha. Heerfoonii direct bilbila keessan irratti sakka'uudhaan itti fayyadamuu ni dandeessanii. Egaa inni kun inni asirratti argamu warroota bilbila iPhone itti fayyadamtaniif kan isin fayyadudha jechuudha. Inni asirratti argattan kun. Inni kun immoo bilbila normaala Samsung kanneen baay'inaan ni qabanii bakka heerfoonii itti godhatan san irratti godhachuu dandeessan.
dandeessanii. Akkanumallee type 3 ni qaba. Type 3 jechuun bilbila charge bakka itti gootan sanitti fayyadamtanii type 3 itti fayyadamuu dandeessanii. Asirratti bakka chargeraatii fi charger ittiin gochuu dandeessanii fi akka asirratti illee headphone keessan sakkachuu dandeessan jechuudha. Kana bilbila keessan irratti sakkaatan booda isinitti agarsiisa. Inni kun immoo microphone jechuudha. Microphone lama qaba. Egaa microphone kana irratti wantoonni argaman tokkodha. Akkuma asirratti argartan asirratti mallattoo sirriitti mul'isaa jira jedhee yaada. Mallattoo sirbaattu asirratti argama. Asirratti gidduu keessatti immoo mallattoo hotspot kan fakkaatutu argama jechuudha. Inni kun immoo mallattoo wifi kan fakkaatu dhumarratti gosa 3 qaba jechuudha. Quality 3 jechuudha. Bifa muuziqaatiin illee sagalee waraabuu danda'a. Quality adda addaatiin bifa stuudiyootiin illee waraabuu danda'a. Alatti illee yeroo baatan prank adda addaa gochuudhaaf akkanumallee wantoota adda addaa prank adda addaa gochuudhaaf interview adda addaa gochuudhaaf vlog gochuudhaaf keessattuu vlog gochuudhaaf hedduu tokko namoonni itti fayyadamaatiin jiru microphone kana jechuudha. Kana fakkaata asirratti wantoonni argaman. Asirratti immoo isheen duratti isiniif ibsaatiin ture kun itti godhamte jechuudha. Isheen kun qulqullina sagalee keessanii keessattuu alatti yeroo interview gootan magaalaa keessa ta'uu danda'a bakka adda addaatti jechuudha. Vlogii adda addaa hojjechuudhaaf interview adda addaa prank adda addaa hojjechuudhaaf kana irratti yoo gootan more sagalee alaa dhageessisu quality isaa isinirraa dhorkaa sagaleen keessan qofti akka dhagamu kan godhudha jechuudha. Asirratti sakkama bakka kanarratti jechuudha. Isa ni ilaalla. Asirratti wantoota lamatu argaman haa ilaallu. Asirratti bakka microphone itti sakkamudha jechuudha. Kana baay'een keessan ni beektanii. Asirratti immoo bakka chargera ittiin gochuu dandeessanidha. Asirratti chargera gochuu ni dandeessanii. Asirratti immoo power ni argama. Power button jechuudha. Power button ni argamti. Asirratti immoo volume ni argama. Xiqqeessuu fi guddisuu jechuudha. Volume sagalee keessanii isinirraa yoo fagaate yookaan immoo kaameraa keessan ofirraa yoo fageessitan volume itti dabaluudhaan akkanumallee gara keessanitti yoo kan dhiyaatu ta'e sagalee xiqqisuudhaaf jechuudha. Sagalee dabaltuu fi sagalee hir'isuutu asirratti argama jechuudha. Kana fakkaata inni kun immoo as keessatti kan soqotanidha. Boodarra isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa inni kun kanarratti illee kan argamu kanuma jechuudha. Chargera duratti isiniif ibseetiin jira. Isa kana immoo akkamitti sakka'uu akka dandeessan amma isinitti agarsiisu. Egaa sagalee garaagarummaa sagalee qabullee boodarra ni ilaalla jechuudha. Sagaleen amma itti waraabaa jiru normaalii kan kanaan dura itti waraabaa turedha. Boodarra immoo isa kanatti fayyadamee sagalee ni waraabaa. Ergasii immoo quality isaa maal fakkaata kan jiru ni ilaalla jechuudha. Amma booda viidiyoo sagalee isa kanaan microphone kanaan jechuudha. F11_2 kan jedhamu kanaan waraaba jechuudha. Egaa microphone bareedduudha. So asirratti milikkita wayii qabdiiti as keessatti jechuudha. Milikkita wayii qabdi. Milikkita san qabachuudhaan itti galchitan jechuudha asirratti sirriitti galchitan jechuudha. Asirratti ni galchitanii. Egaa haala kanaan asirratti ni gootanii bakka itti galu qaba jechuudha. Haala kanaan asirratti ni gootanii. Isa kanas walumaa fakkeenyaan jechuudha. Akkuma durattiitti isa lammaffaa irratti illee ni gootanii interview gochuudhaaf prank adda addaa hojjechuudhaan nama lama taatanii wantoota adda addaa hojjechuudhaaf isin fayyada. Isa kanas itti galchitan jechuudha. Kana qabdanii innumti bakka qaba. Egaa haala kanaan ready godheetiin jira. Kanas itti godheetiin jira jechuudha. Inni kun kan isin fayyaduuf akkuma duratti isin jedhe quality sagalee keessaniitiif sagalee dhageessisu tokko isinirraa hir'isaa sagalee keessan qofti qualityidhaan akka dhageessisu isiniif godha. Amma immoo isa kana tokko isirratti isin agarsiisa. Isa kana hiriyyaa keessanii kennuudhaan yookaan immoo isa tokko jechuudha. Isa kana immoo ofii keessaniitti fayyadamuudhaan interview gochuu dandeessan, vlog hojjechuu dandeessan, prank gochuu dandeessan, wantoota adda addaa gochuu dandeessan jechuudha. Amma immoo isa kana jalqabarratti maal gootanii isa kana on godhatan asirratti bilbila irratti kan sakkamuudhaan kun asirratti mallattoo on ittiin gootantu qaba. Isee kana qaqqabuudhaan on godhatan jalqaba. On godhatanii akkuma asirratti argartan asirratti ni ifa jechuudha. Asirratti ni ifa. Ergasii immoo bilbila keessan irratti sakkaatan jechuudha. Isa kanas powerii on godhatanii asirratti on godhatan jechuudha. Qaqqabuudhaan on godhatanii. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan ni ifa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ana irratti mallattoo muuziqaadhaa bakka itti argamtutti argama. Gidduu keessa gochuu dandeessan kanas gochuudhaaf power button kana tuquudhaan egaa al tokko lama gidduu irratti isheen kun ni zalalti jechuudha. Quality barbaadanii stuudioodhaaf kan ta'u ala yeroo baataniif kan ta'u vlogiiwwan adda addaa yeroo hojjetan ala yeroo baatan magaalaa keessatti baadiyyaa keessa sagalee adda addaatu dhageessisa. As keessa filachuu dandeessan jechuudha. Isaan quality ta'e jechuudha. Kan stuudioodhaaf ta'ullee jira. So almost isa gidduu keessaa kana filadheetiin jira. So amma immoo bilbila kan koo irratti haasakoo jechuudha. Jalqaba isa kana bilbila kan koo irratti ni sakka'a. Ergasii immoo sagaleen maal akka fakkaatu wajjin ilaalla. Egaa isa san isa duratti isinitti agarsiise bilbila irratti sakka'eetiin jira. Isa kana immoo ofii keessan irratti jechuudha. Asirratti qabsiiftuu qaba. Asirratti isa fayyadamtanii ofirra godhachuu dandeessan jechuudha. Asirratti godhachuu dandeessanii. So asirratti godheetan isinitti agarsiisa jechuudha. So akkuma asirratti argatan asirra kaawwadheetiin jira. So amma sagaleen isaa maal akka fakkaatu dhagaatiin jirtan jechuudha. Maal akka fakkaatu hundi keessanuu natti himuu ni dandeessanii quality qaba jechuudha. Hedduu tokko quality qaba. Isa kanatti yeroo fayyadamtan isa kana fayyadamuu ni dandeessanii. Qarshiin isaallee hedduu tokko laafaadha. Qarshii muraasaan bitachuu dandeessanii. Warroonni qarshii isaa barbaadan immoo comment irratti replay godhee isiniif deebisa qarshii laaftuudhaan bitachuu dandeessan jechuudha. Egaa microphone kun sagaleen isaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma dhagaatiin jirtan jechuudha. Egaa sagalee kana
qaba jechuudha dhaggeeffatan koo. Egaa maayikiroofoonii kanatti akka fayyadamtan immoo abdiin qaba. Maayikiroofoonii ajaa'ibaati. Isa kana bitachuudhaan itti fayyadamaadha isin jechuu barbaada. Isa argachuu akka dandeessan immoo warroonni gaafachuu dandeessan koomentii alatti na gaafachuu dandeessanii viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deemna hanga sitti nagaa naa tura isin jecha. Warroonni TikTokii sooshaal miidiyaa adda addaa irratti kontentii adda addaatiin hojjetan isa kanatti yoo fayyadamtan hedduu nagammachiisa jedheetii yaada. Anis amma booda maayikii kanaan kan hojjedhu ta'a jechuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hanga sitti nagaa naa tura isin jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Bye.